Gumiin hooggantoota Afrikaatii fi United States guyyaa lammaffaasaa qabateera. Anan jiru Convention Center Washington DC keessa mariiwwan har'a geggeeffaman keessa mariin dura geggeeffame sirna mallatteessuu US Africa Business Forum jechuunis dinagdee Afrikaadhaa fi United States walitti hidhuu irratti sirna mallatteessuutu geggeeffamee ture. Hojii geggeessitoonni olaanoonii fi hooggansi damee dhuunfaa Ameerikaatii fi Afrikaa 300 ol irraa hooggantoota jila isaanii wajjin wal ga'uudhaan investimentii dameewwan murteessoo ta'an fayyaa, bu'uuraalee misoomaa, anniisa, daldala qonnaa akkasumas diijitaalii irratti mari'ataniiru. Murtiiwwan adda addaas dabarsaniiru. That connect their nations, their industries and their people. And as many of you know, one of the tremendous opportunities in Africa, but that extends beyond Africa, is building connectivity within Africa. Roobiyaarraa akka sa'aatii Washington DC'tti ganama ture eebba fooramii daldala United States fi Afrikaa US Africa Business Forum Inauguration jedhamuun mallatteessuudhaan jalqabame. Fuulleffannoon jiru egeree hariiroo daldalaa fi investimentii United States fi Afrikaa jedhu jalatti sagantaa qophaa'e kanarratti United States irraa bakka bu'aan ministeera daldalaa biyyattii Afrikaa irraa immoo hooggantoonni Morokootii fi Keeniyaa haasaa geggeessaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruto Afrikaan anniisa magariisaa jechuunis Green Energy Poweridha jedhan haasaa isaanii keessatti. Daldalaa fi investimentii addunyaa keessatti gaheen Afrikaan qabdu haalaan dabaluuf jira. Sababni isaas lakkoofsi dhalattoota ammaa jechuunis dargaggoota Afrikaa bara 2050tti dachaa 2 dabaluudhaan baay'inni uummataa biliyoona 2.5 ta'uun tilmaamamuu fi kunis baay'ina uummata addunyaa harka 4 keessaa tokko ol akka ta'e ibsame. Kun immoo gabaa daldalaatii fi fayyadamtoota doolaarii tiriliyoonii 16 qaba. Egaan kaayyoon fooramii daldala United States fi Afrikaa bu'uureessu kunis uummata kana hawaasa kana fayyadamoo gochuuf akka ta'e himame. Mariin itti aansuudhaan geggeeffame egeree itti fufiinsa qabu ijaaruu jedhu. Waltajjii san irrattis hooggantoota Afrikaa keessaa Angoolaatii fi Aljeeriyaa ibsa kennaniiru. Biyyoonni Afrikaa yeroo dheeraaf sirna anniisa itti fufiinsa qabu kan anniisa qulqulluu irratti hundaa'e ijaaruun yeroo dheeraa humna ibsaa babal'isuun barbaachisummaa lammiilee miiliyoona 600 fi walakkaa uummata Afrikaa Saharaa gadii yeroo atattamaa keessatti walitti araarsuuf tooftaaleen qophaa'aa jiraachuu akkasumas dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dabalaa dhufe wajjiniin wal simsiisuudhaaf akka ta'e ibsameera. Egaan hooggantoota biyya Afrikaatii dhufan malees as investoroonni adda addaas irratti hirmaataniiru. Kanumaan wal qabatee mariin biraa egaan geggeeffame hooggantoonni Itoophiyaa irraa as dhufan jila muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin hoogganame as dhufan keessaa har'a faalangaa waliigalaa obbo Geediyoon Ximootiyoos walgahii tokko irratti isaan arguu dandeenye turre. Egaa gaafiif deebii gochuudha isaan dubbisuudha kaayyoo isaanii karoora dubbisuudhaaf carraan arganne haa ta'u malee walgahii tokko irratti hirmaachuu isaanii argineerra. Hirmaannaa hooggantoota Itoophiyaa kanaan wal qabatee egaa hawaasni Oromoo as United States keessa jiraatu kaleessas har'as fundura waajjira kanaa waltajjii kanaa akkasumas waajjira ministeera haajaa alaa United States funduratti hiriira bahanii mormii dhageessisaa jiranii. Kutaa Minnesota irraa hiriira kanarratti hirmaachuudha gara Washington DC dhufuu isaanii annatti himan adde Leelaa Abbawaarii dubbiseera. Amma kan jirru Convention Center fuuldura dhaabbanneerra kaleessa irraa jalqabnee kaleessa isaas ollee hadda immoo ganamatti deebinee achi Convention Center bira jirra jechuudha. Nama baay'eedha. Lakkoofsaan hamma kana jechuu hin dandeenyu garuu hiriirota dhihoo kana godhaa jirru caalaa baay'ee Kaanaadaa dabalatee isteeta Ameerikaa hunda keessaa irratti qooda fudhataniiru. Namoonni keessaayyuu fagoorraa konkolaataadhaan kan dhufanii jiru, xayyaaraa fudhatanii kan dhufanii garuu namni keenya baay'eedha. Dhufuu isaanii mormaa jirra inni nuti Ameerikaan keessattuu biyya mootummaa uummanni biyya isaa keessatti ajjeefamaa, dararamaa, hidhamaa. Mirgi saba isaanii sarbamaa keessaayyuu morminu nama yeroo kanatti biyya ofii keessatti mormi kutamee akka tiroofitti qabamee jiru keessatti biyya akkas rakkataa jiru
lola hamaa keessa jiru kanatti namicha kana asitti biyya dimokiraatii kanatti waamuuni wanti inni hojjetaa jiru sirriidha akka jechuutti nutti mul'ata nuti. Kanaaf dura dhaabbannaa sanarratti deemaa jira. Kanaafuu kana ituu arganu jara kana asitti waamuu jechuun nuyi tokkoffaa akka nama taaksii biyya kanaa kaffalutti tuffii nutti fakkaata. Maaliif rakkina keenya dhaga'an jiru, rakkina saba keenyaa nurraa dhaga'an jiranu. Lammaffaa immoo rakkinni uummanni keenya, uummanni Oromoo biyya keessatti deemaa jiru, waraanni fi dararaanii fi hidhaan beelli biyya keessa jiru kana waan dhokatee jiruu fi addunyaan as jirullee akka dhaga'u sagalee ta'uu fi as dhaabbannee jechuudhaaf jirra. Egaa keessattuu kaleessa gara waajjira ministeera haajaa alaa United States hiriirra akka ture odeeffannoo qaba. Achitti namni sin dubbise jira. Nuti xalayaa jala ergine turreerraa kan White House fi kan waajjira haajaa alaa bakka hundumaa xalayaa fi bilbilaas maaliif irratti hojjetaa turre. Wanti guddaa nuti amma yeroo kaleessa kan deemne as convention center irraa jalqabnee hoteela muummichi achi Abiyyi keessa turellee deemnee achitti mormii keenya agarsiifne achi immoo waajjira muummicha haajaa alaa deemnee achitti sagalee keenya dhaggeessifne dasi bakka adda addaa deemne including White House illee baadni jira garasillee hin deemne jenneerra. Hawaasa Itoophiyaa kaanirraayis hiriiraan bahan kaleessa amma tokko argeen ture fuuldura waltajjii kanaatti karaa biraatiin biyyoota Afrikaa adda addaarraayis namoonni adda addaa garee gareedhaan xixiqqoodhaan biyya akka Rwaandaa irratti kaan irratti dhiitta mirga namaa biyya isaanitti gaha jedhanii wal qabatee gahu irratti hiriira adda addaa geggeessaa turanii. Egaa waan har'a itti oolame kana fakkaata. Guyyaa amma sa'aatii laaqanaa booda pirezidaant United States Joe Biden haasaa godhuuf deemu. Isaan xumuramaan har'aa galgala immoo masaraa United States White House'tti affeeran irbaata. Hooggantoota olaanoo Afrikaatii fi haadholii warraa isaaniitiif akka godhamutu eegama. Waltajjiin kun boru itti fufaa xumuraatiif boruudha waan jiru simbiraan ga'u itti fufnaa. Ani Tigist Gammeetii Washington DC irraa.